Daawwattoota oduutiin jalqabaanii Jabuutiin tarkaanfii waraanaa daangaa isii keessa kaa'uun biyyoota irraa fudhatamuu akka hin eeyyamne beeksifte. Biyyattiin kakajette Jeneraalii waraana Ameerikaa buufata Jabuutii waraana Itoophiyaa wal qabatee humni waraana Ameerikaa Jabuutii jiru deebii kennuuf qophii jechuu BBCtti Muusaa hordofeetti beekaa Toomaa dabalata qaba. Ajajaa olaanaan waraana Ameerikaa akka buufata Jabuutii Wiiliyaam Zaanaa torbee darbe gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin waraanni kaaba Itoophiyaa hammaatee finciltoonni Finfinnee qabatan yoo ta'e humni waraana Ameerikaa Jabuutii jiru dippiloomaatotaa fi lammiilee Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiran baasuuf akkasumas tarkaanfii barbaachisaaf qophii ta'uu himanii turan. Kana hordofeeti ministeerri dhimma alaa Jabuutii Mahmuud Ali Yusuf biyyi isaanii tarkaanfii waraanaa dhimma biyyoota ollaa gidduu seenuuf fudhatamuuf ka'umsa akka hin taane ka'iman. Olloota isaa waliin hariiroo gaarii qabu mootummaan Jabuutii kun akka ta'uuf hin ayyamu jedhan aangaan kun karra galaana diimaa kataatee Jabuutii keessatti biyyoota buufata waraanaaf loltoota qaban keessaa tokko Ameerikaadha. Jabuutiitti ajajaa waraanaa Ameerikaa Wiiliyaam Zaanaa tasgabbii dhabiinsi Itoophiyaa naannoo gaanfa Afriikaaf balaa qabaachuus himanii turan. Jeneraalichi itti dabaluunis Finfinneen yoo harka finciltootaa jala galte rakkoo namoomaa olaanaatu uumamaa jechuun akeekkachiisaniiru. Kaayyoo waraana Ameerikaa Jabuutii buufatee jiru inni ijoon Afriikaatti keessattuu Afriikaa bahaatti yeroo rakkinaatti deebii kennu ta'uu kaasuun barbaachisaa ta'e yoo argame hojjettoota Imbasii Ameerikaa Itoophiyaa jiru dabalatee lammiilee Ameerikaa hunda Itoophiyaa keessaa baasuuf qophii ta'uu himan. Gaaffiif deebii qondaalli waraanaa kun BBC waliin taasisan hordofe waraana Itoophiyaa waggaa tokko lakkoofsise karaa nagaa akka xumura argatu dhiibbaa gochaa akka jirtu Ameerikaan tarkaanfii humnaa fudhachuutti cehuu maltii yaaddoon jedhu marsaalee hawaasaa irratti calaqqisaa ture. Ministeerri Haajaalaa Jabuutii garuu biyyi isaanii tarkaanfii waraanaa akka kanaaf ka'umsa akka hin taane hubachiisan. Labsii yeroo muddamaa sadarkaa biyyattii mootummaa federaalaa baasbuur godhachuun qajeelfama sochii namaa fi konkolaataa isaatiin daangessu baasuu isaa mootummaa naannoo Oromiyaa beeksise. Qajeelfamni haala yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu wal qabate nageenyi waaraa bu'uu fi miidhaan lammiilee ga'uu hambisuu fi bahee jedhitti gaafatamaan itaana biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Gizaachoo Gabbisaa beekaa ta'umatu dubbise. Labsiin bahee sa'aatii sochii daangessuudha. Sa'aatii sochii daangessuu galgala haga sa'aatii 3tti namni socho'uu hin danda'a. Konkolaataan amma sa'aatii 2tti. Haga sa'aatii meeqaatti kan socho'uu hin dandeenye? Hanga sa'aatii 11 walakkaa. 2 walakkaa haga 11 walakkaatti. Kan namaa 3 hanga 11 walakkaatti. Namni sa'aatii kaa'ame kana keessatti sakattaan daandii irratti hin jiraata. Iddoo sochiidhaan sakattaamu hin jiraata. Iddoo naabbiidhaan sakattaamu hin jiraata. Sakatta'iinsi kun walitti fufiinsaan miti kan godhamu. Guyyaas miti kan godhamu. Irra guddeessa kan godhamu halkanii garuu guyyaa iddoo muraasa iddoo barbaachisaa jedhamee amanametti kan raawwatamudha. Galgala garuu magaalota keessatti akkasumas dhaabbilee mootummaa fi hawaasaa jiran sakattaan ni taasifama. Kanaafuu amma qajeelfamni haaraan bahe kuni sochii sa'aatiin daangessuu fi sakatta'iinsuma kanuma lamaan irratti kan xiyyeeffatedha. Kana irratti kan xiyyeeffatedha. Kana keessatti garuu dirqamni lammiilee mana kireessan irra taa'ee jira. Eenyummaan namaa akka hubatamuuf kan mana kireessu dirqama beeksisuu qaba jechuudha. Nama gara mana isaatti dhufu beeksisuu qaba. Kanarra darbee immoo namni kireeffachuudhaaf itti dhaquus waan eenyummaa isaa ibsu of harkaa qabaachuu qaba. Kireeffataanis kireessaanis dirqama kana beekanii giddugaleessota uummataa kanneen akka gandaa waajjira poolisii isaan kanatti eeruu kennuudhaan akka galmaan hin taasifama. Galmaanis waraqaa akka argatanii godhama. Hordoffiin akkasiis hin jira jechuudha. Qajeelfamni kun akka bahu sababni maayinni yaaddoon nageenyaa addaa mootummaan naannoo Oromiyaa qabu jira moo maaliif qajeelfama kana baase? Nageenyi biyyaa waarawaa akka ta'uu fi akka mirkanaa'uuf qaamni adda addaa sochii adda addaa godhu karaa lootee galtummaatiin miidhaa uummata irrattis akka hin geessifneef dabalataan qabeenya irrattis akka hin geessifneef jedhameeti kan qophaa'edha. Yaaddoo addaa kan jiru beekamaadha. Akka biyyaatti haalli jiru waliigala Oromiyaas ni ilaallata. San qofas miti haala qabatamaa naannoo Oromiyaatiinis magaalota keessattuu sochiin meeshaalee seeraan ala akkuma sana daldalli seeraan ala jireenya lammiilee irratti miidhaa geessisuu danda'u. Shirri dinagdee miidhaa geessisuu danda'u akka raawwatamneef xiyyeeffannoo addaatiin dhimma ilaalameedha. Waraana deemaa jiru kana wal qabatee namootni buqqa'anii baqatanii dhufan gara naannoo Oromiyaatti shanootti torbee darbe gabaasawwan adda addaa argaa turre. Lammata immoo sochiidhuma
hidhattoonni taasisan kana wajjin keessaayyuu isaan warri hidhatan kuni naannoo Finfinneetti marsaa jirra magaalaa akka Laga Xaafoo kana fa'aa keessa socho'aa jirra waan jedhufaa kana hin nageenya gama isaanii waan ta'eef kan akka yaaddootti ni ilaala mootummaan naannoo Oromiyaa. Inni kun kallattii naannoo Oromiyaatti utuu dhufin naannoo Oromiyaan alattis qaamni kamuu waan ittiin socho'u eenyummaa isaa kan ibsu qabachuun sababa socho'uuf qabaachuun murteessaa ta'e argameera jechuudha. Haa ta'uti kan sochii humnoota namoota muraasaa tibba kana bakkaa bakkatti mul'atu jedhu kana dhimmoonni qulqullaa jiran jiru. Mootummaan yaaddoo gama dhufanii Finfinnee marsanii naannawaa kanatti mul'ataa jiru jedhu hin qabu. Sababi isaa yaaddoon hin qabneef lammiin akka naannoo Oromiyaatti tibbana socho'aa jiru. Eessattuu diinni akka bira darbee magaalaa to'achuu miti yaaluu hin dandeenye qabatamaadhaan agarsiiseera. San qofa miti raayyaan ittisa biyyaa qaamoleen nageenyaa mootummaa naannichaa akkasumas milishaan gandaadha sadarkaan jiran iddoo jiranitti tarkaanfii qabatamaa fudhachaa jiru. Lootee galtuun hin jirtu jechuu miti kun immoo magaalota keessatti lootee galtoota balaawwan geessisuuf ergama juntaa fudhatanii socho'anis ta'ee mataa isaatti ofiinsaa juntaan iddoo itti qabamu hin jira jechuudha. Qajeelfama haaraa kanaan qaamoleen nageenyaa milishaan warreen sakkattiinsa kana raawwatanii namoota nagaarratti namoota jiruuf jireenya idilee isaanii gaggeessan irratti sarbama adda addaa kan geessisne of eeggannoon godhamu maalidha? Qajeelfama kana da'oo godhachuu. Baay'ee gaaffii gaariidha. Qajeelfamichuma keessatti qaamni seeraa ulaagaan inni guutuu qabutu taa'ee jira. Qaamni kamuu sababa gahaa hin taaneen karaa seera qabeessa hin taaneen maqaa hordoffii kanaatiin yookaan labsii yeroo hatattamaa kanaatiin miidhaa geessisu qaama seeraas ta'ee jechuudha. Seera duratti itti gaafatamummaa kan hordofsiisu taa'eera jechuudha labsii kana keessatti. Akkaataa labsii kanaatti namni heeruu gahaa hin taaneef qabatamaa hin taaneen nama qabee ofiisaatti seera duratti gaafatamaa waan ta'uuf hordoffiin gama sanaan taasifamu hin jira jechuudha. Sana qofa miti caasaa sadarkaan jiru hunda yaada uummataa hin fudhatama, deeggarsi uummataas hin gaafatama, inni kun hin hordofama. Komaandi poostiin sadarkaadhaan dhaabatu hundinuu gamaggamaa hin deema, hanqinoonni bakka jiranitti sirreeffamu hin taasifama. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii magaalaa Finfinnee keessatti duulii tallaalii kooronaavaayirasii kennuu guyyoota 10 turuu eegalam biiroo fayyaa magaalattii Akimeetii tallaaliin namoota umriin isaanii gan 12 ol ta'ee fi buufataalee fayyaa dabalatee gabaa gurguddoo baankii buufataalee geejjibaa fi bakkeewwan kaaniitti ni kennama. Ammaan dura Finfinneetti namni tallaalii fudhate nam 500 qofa. Loltoonni Yuugaandaa 5 waraan gamtaa Afrikaa keessa tajaajilaa jiran hagayi keessaa namoota nagaa 7 ajjeesuun himataman yakkamtoota ta'uun irratti mirkanaa'e. Loltoota kan keessaa 2 irratti murteen du'aa murtaa'u ka hafan 3 irratti ammoo hidhaa waggaa 39 itti murtaa'e. Loltoonni 3 kunin Yuugaandaa deebifamanii murtee hidhaa isaanii mana achiitti dabarsan. Manni murtii Keenyaa ajjecha lammii British Alexander Monson ka waggaa 10 dura magaala qarqara galaanaa Diyaanitti addotoonnoo poolisii jarjilu lubbuun dabree fi poolisoonni himataman 4 hidhaa waggaa 9-15 itti murtaa'e. Poolisoonni jalqaba waggaa kana amma murtii dhiyaatan gurbaa kan reebanii akka jeesan manni murtii ibsa. Monson kan yeroo sunitti umrii gan 28 haadhisa waliin Diyaanii Keenya keessa jiraachaa ture. Ilmi pireezidantii duraanii Liibiyaa Muhammad Gaddaafii filannoo pireezidantummaa yeroo jalqabaatiif biyyattii keessatti geggeeffamuuf jirurraatti dorgomuu akka dhimamaatti galmaa'e. Saif al-Islaam Gaddaafii sila abbaa isaa dhaaluuf ture. Haa ta'u malee deeggartoonni isaa tarkaanfii gara jabinaa yeroo mormii waggaa 10 geggeeffameetti maqaa isaa xureessan. Abbaan alangaa waraan biyyattii garuu gochawwan yakkaa raawwatu jechuun galmeessin isaanii akka dhaabbatu gaafate. Saif murtii idil addunyaa dabalatee qaamolee hedduutu qabuu fi ajajma murtii qabu. Irraatti torbe dabre kan heerumte falmituu mirgoota dubartootaa fi badhaafamtuu noobeelii nagaa Malaalaa Yousafzai yaada waa'ee fuudhaa yookiin gaa'ila qabdu himte. Ammaan dura fuudhi irratti qeeqa adda addaa dhiyeessaa ka turte Malaalaan yaadoo qabu malee gaa'ila mormuu hin turre jetti. I was not against marriage. I had concerns about marriage and that. Duruma gaa'ila hin mormu ture garuu yaaddoo qaba ture. Yaaddoon kiyya kun shamarran guutuu addunyaa irra jiran waa'ee gaa'ila umrii malee fi humnaan heerumuu argan biratti kan hubatamudha. Gaa'ila keessatti irra caalaa aangoo kan qaban dhiirota. Shamarranii fi dubartoonni dhiirota caalaa waan gaa'ilaaf jedhanii itti dhiisan hedduu qabu. Aadaawwan gaa'ila kennaa hedduun olaantummaa warra dhiiraa fi loogii dubartootaa irratti godhamuun kan guutamedha. Kanaaf kun akka jijjiiramu gaafii kaasuu dhiibbaa gochuu qabna. Ani garuu nama waan itti amanu naaf kabaju waan argadheef carra qabeettidha. Nama qoosaa kiyya hubatuu fi waan waliin qooddannu hedduu qabnudha. And he understands my sense of humor and we have a lot in common.
Waraanii waggaa tokkoof Itoophiyaa deemaa jira dhaabbatuu fi furmaanii karaa nagaan akka argamu addunyaan dhiibba cimaa mootummaa Itoophiyaa irratti geessisaa jira. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman lubbuu isaanii waraan kanaan dhabanii miliyoonaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irra buqqa'an. US dhiyeen kanaa mirgoota namooma sarban jechuun Itoophiyaa dabalatee Maalii fi Ginii waliigaltee biyyoota kanaa fi carraa daldala qaraxa irra bilisa ta'e kennuu addaan kutuu beeksifte. Murteen kun dinagdee duraanuu waraanii kun dadhabsiisirratti dhiibbaa hamaa qabaachuu himan. Gaazexeessaan BBC kalkidan gara hawaasaa maluun gabaas kan qopheesse. Magaalii hawaasaa akka biyyattii jiru warshaalee huccuuwwan oomishuun gara biyya alaatti ergan hedduu of keessa qaba. Keessattuu carraa US biyyoota Saharaa gadi jajjabeessuuf uumte Africa Growth and Opportunity Act kaagoo beekamuutti fayyadamuun gara biyyattiitti guddoo ergan. Waliigaltee kanaan biyyoota oomishaalee isaanii qaraxa malee gabaa United States akka dhiyeessan eeyyama. Fayyadamtoonni jalqabaan waliigaltee kanirra faayidaa argatan dhaabbata Epic Apparels kadame garee Epic jedhamanii Hong Kong irraa. US ammaa waraan waggaa tokko ka biyyattiitti deemaa jiruun sarbamii mirgoota namoomaa raawwatamee jechuun jalqaba waggaa dhufurra eegalee waliigaltee kan haaquu ibsiti. Rahit Nair itaana pireezidantii dhaabbatichaa. We started business in Ethiopia. Wanti Itoophiyaatti yookaan biyyoota Saharaa gadii jiranitti daldala kana ka'ee gallu nu kakaase carraa isaan oomishaalee qaraxa malee gabaa United Statesiif akka dhiyeessan qaban qofa. Kanaaf murteen kun nu yaaddesseera. Yoo waliigalteen agawaa kun hin jirre biyya biraatti godaanna. Kanaan booda Itoophiyaa jiraachuun faayidaa nuu hin qabu. For us to survive in Ethiopia. Waraanii biyyattii teegal kuniin akka malee dinagdee biyyattii miidha. Warshaaleen akkanaa namoota kumaatamaan lakkaa'aman qacaree jira. Keessattuu dargaggoota fi dubartoota. Amma ugurii sababa waraan kanaaf oomishaalee alaatti ergan kaan jireenya isaanii balar buusuun yaaddoo uume. Waggoota 10 fi Afrikaa keessa Itoophiyaan dinagdee saffisaan guddachaa jirti qabna jechuun kooraa turte. Garuu waraanii naannoo Tigraayitti eegalee gara kibbaatti babal'achuun qabeen fixee guddin dinagdee laf jala harkise. Akkuma hawaasni idil addunyaa ugguraan dhiibbaa Itoophiyaa harkaa jiruutti namoonni hedduun haalii aganirra maataa jechuun sodaachaa jiran. Hojjetoota 2,000 ol ka dhaabbata uffata kan keessa hojjetan Xuruworq tokko haadhi ijoollee lamatuun galii as argattuun waggaa 4f maatii isii gargaaraa turte. Warshaan kun cufamnaan filannoo biroo hin qabu. Hojii dhabee haadha mana keessa teessuun ta'a. Yeroo gariin kan of gaafadhu warshaan kun jiraachuu baannaan shamarran kanaa fi namoonni hedduun kun maal ta'uu kan jedhudha. Gara abbaa fi haadha isaaniitti yoo deebi'an malee achitti yoo deebi'an immoo ba'aa warra isaanii ta'u. Tamallisoo naaf abbaatuun maaschagar nabara. Itoophiyaan murteen daldal qaraxa irra bilisa kanaa isaan keessaa haaquu gaddisiisa ta'uu himti. US marii kana kirdeebiin laaltu gaafatti. Agawaan waggaatti $1 miliyoon dinagdee Itoophiyaaf galchee namoota 100,000 hojii uuma. Keessattuu dubartoota warshaalee huccuu keessa hojjetan. Namoonni as hojjetan hedduun waraanitti fufaa jiru kun karaa nagaan akka furamuu fi hojii fi jireenyi isaanii akka baraaramuu abdachaa